كان وادا جلالا ننجر أجو بربادا فتعالتك يا صوفة مولا التي تتكوتي ضربة بس في زوان جرتي من زوان إيران أتلا مو جرتو جالا جنام يجينا تنزل أكسر أنا لا يودك كم يسا أكسي أن غيره فان بيزي أمارا apa orang mau terjadi? Arabi panggil ini sih. Tadi saya ada lalu Inggris apa aja? Ada sini Inggris panggil sih. Sponsor saya. No, tourist. Okay. Apa cara kita betul? Sapi. No, cunyanya. Apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya itu? Kocak. Nah, apa sebenarnya itu warwaria. Akan itu tak pada mana kan? Yani pada ada landa, pada ada di sofa. Anu mesti saya cerah pada ada di sakile. Kalau cerah baik Quran dalam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wari sarki sini terima kasih Allah. Video kan Allah lagi punya. Anga sini timnya mari ko ini kutani. Yang sarki badi ada. Nama itu bajira sarki kita badi. Wari cekti jadi yang tiga besar baru dia mani. Sana lo boleh jalanin. Akas sarki berita kita bagi perdan markan wame kan ada awal kesat di golani berita ada dia mari lah ini betul anak ada di agut kayaknya tinggi makina dari si sanin kau bagi lo makina tak kau kita baca ada makina ada biad makina beratani fardan senolin kan fardan gula makina gula sani Nomor satu mesti sedang mereka tahu beta. Komen tidak ada mau wanang kamu ni. Upat tu jadi ada ni umane aku. Uman ni sakit dia ni kawan. Alih ni kawan jauh. Ada ni bayi nak kawan dia terus dia dia. Kan orang kita ada kesini ni sakit mati aku. Mereka nyak. Kalau mesti sang halang dia tinggal cepat pepa tu dah awak ni. Halang dia baru mata. Sudah kasih untuk tu tak kalau contoh kan nanti saya sakit. Belok tu ni lalu belok ni tu dah. Kalau upat ada dia na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. Biar sudah. Apa berikan? Kamu jatuh dia berikan. Upaya? Mana kau tahu upaya? Itu sih. Kau memang pakainya sekarang. Atau mudah orang kau ini. Rockstan ka majority Rockstan yar. Majority Rockstan. Egaa ni ani isaa kun akkanatti footoo fuudhaa jaartii isaatii wajjiniif Hali magaalaa gaafa nakan. Akkata kee nama mutaa joli kaa inni qaba. aannan fuutee wallahi nama dhiisanii bulan deemu. Warra bishaan. Wallahi Warra bishaan. Awwa jaanata addunyaa sana ammoo hira. Awwa yoom jiraate batu hin jiraate. Of course. Isini jira ni. Kun hojii yadi disilee sidaqee. Balita tadi walumaan jiraatan wanta dhabdani walumaan adduma baatanii jecha miidiyaa adan asli to asli nabi lawanni kula asli mumbai kavinjaru shekamal Even dura ajanda ma Frankie akana kana ma kompensu din barbachi da tin sai lan. La ani ko belsine le na rafide ture isini ajanda asli jalata wa jalalati na ninjete. Asli akisin nanjete dura wani sin nanjete bi tabakaba araba wayi wani tabakaba video na mana dala gurba ga video si dala gesani Natti nada la sisi nanjette. Lellisa la cosa che ne piata la gujedeni. Lellisa ni ndidef natti fakat. Ajmani akka folon ki yakuni ol guddatu ajanda wayi fida ajanda bareda fide takka girigiri goda ajanda si goda dana njette wani sini datu godatu e dumbe ko beitan. Ani bizili ajanda lego ajanda mal na ragoda tami amma shugula jedin. Asli godadda ibadu godadda kajalala godadda nanin jede lakin ajanda woda wai ajanda fiti ummata yisi sana njette ci tayyib jenne adaba fanni ani aslin dufa nan dufti Muhammadu biratin dufti wan bira kilorix dufti natinimne adabafte lakin ak ajanda fiti
akka ajandaa fiduu hedduu kana natti himtee jirti. Ani akkuma dubbadha akkuma waan isiin bodhuftee asitti dubbattu waan ta'eef. Ajandaa fiduu nama ari'achiiftee jirti. Digalee eegaa immoo ani kama gabbaatee boottu arge. Anallee beekaan argite. Eega takka dubbattee jaaladha jettee waa jirti haga seenallee dhiisillee jedhee ni beeytaan keessallee. Eegaa naayyuu dhaga'uu didde eegaa haasaa inni jalqabame. OA miira addaa miira dhugaa fakkaatu kanaan dhiftee uummatallee shaagalte beeyta. Ani odoo jaalala ani odoo amma as dhuguma kanaa haqiiqa jirti. Goba ati miyyuu jaaladhaa jettee namicha akka abbaa manaa qabdu duran beeku ana gadee yoo kana na himte. Namicha mari'achiisi akka yoo ati dubbatte si dhaabne akka walitti hin buune namicha walii galii ni jedhaan akka yaada kiyyatti. Si galee? Odoo waa'ee jaalalaa ebaluu qabata ebaluu akkas godhan ajandaa fiduu qofa natti himti malee ana natti himti malee ebaluu naan hin jedhe. Kama sirraa boottu arge. Duuta isi haa bu'an inshallah. Amma namichi ajjeesu malee jiraare. Sa'aatii meeqa waliin kadhee boo'ee itti oddee walnarrallee fagoo jira kunoo biyya san jira gara waadii jaliil tawaasir kana jiranii qaamaleen dhaqee tasgabbeessa ilaalayyo jedhuuf aga su'uutti makkaa fi riyaadadaan fagaattu situ beekaa amma galgalaanillee kararra deemaa jira galgalaattillee isillee galtii fidii uummatallee walitti qabnee wanta kana akka biraangii ta'e akka ajandaa kana qur'aana rabbi qabadhe sii kakadhaa intalli odoo waan kana hin dubbatin natti himte jedhee maayee dhagahaa jirtaami waan san waraabee jiraan. Akkasitti qotaate barri akka biraa kana keessa jiran baay'ee waraabne sagaleetti dhumarra yaanni naa dhufee viidiyoo gadi tuqe uummanni kunillee waa isanii mucattiin cittillee miira dhugaa fakkaatu kana yoo hirkiftee beektu dhugaa kana fakkaata beekta waan uummata shaagaleellee kana sigala akkas ta'ee kanuma isinitti hubachiisu odoo kararra deemu gaazexeessitti ergadde girrisaa gurra haabuu uummata abaarama waliin Girrisa marra ko awami girrisa na jambota ajanda barbadu kunne rabbi intalaaf namitti walitti haa urgeessu ati jabaadhu walitti araarsi. Yoo duute sitti gaafa. Ani amma isallee jedhe girrisaa naga fedhe haa dhumu. Intalli jaartiin ta'ellee tama musiibatti ajandaa barbaadde fooloo guddifate itti 15,000 irraa kaate 20 wayi galtee jirti itti milkoofte. Isii wal beekanii maal goota gowwaan miira keessaa bayii. Jabeeffadhu jaartii teetii jedheeni wallahi waan namni gorsu akka qoonqoo na dhukkubdu takka gorsi. Endi dheera. Amma dhuma kana irratti ol baheetiin uummata irratti illee sirra haasaa jennaan yaada kana fedhii qabu ol bahee galgala laayifii dhufee nama maraa olii qabee dubbiin kun dhugaa jirtu tana tasitti himu tana uummatatti illee sirraa himaa taas gabbaa'ee jennaan mee ol bahaa dubbadhaa kaa jedhe laafa ammaa wayii. Isa fidii kootu galgala ammaati sanaa fidii kootu aduu barachuu fedha. Wallahi. Kotu mana bana yoo gale ani sa'a wanti bilbilee yoo kanarraa kaasu isillee fidee wali araarsinee mataa wal lungachiifna. Ati maal goota? Sa'a meeqatti fidda galgala? Wallahi kaama kana gidee isaa mijjaayi ani maa kararraa goreellee laayiviif sin seenaa isaatu jira jedhe natti galgala malee natti hin tolu naan jedhe. Mare magriba to na kani gala magriba onna kani baka boda gile ni magriba gala onna kenu da batay jata er ka tora sala di kana miskina kicha ante usha takana njedin gala onna kenjedin computer hala ubatu sigayati amide na mabadi antu kinati sare Ini karena gumbata jira yo ada makana gala onna kejetteni nara wala taafte nu nara mujar. Asli wala sire kana dubbatinet. Badika kamu ni te isa yo fere aje so yo fere afani so yo fere atu yo fere ai ko ne ana wanda gal tunjiru kuma kabu anta evi. Undamu ko barachi bedan opsa kama yu wala inni o so anata de alkansa isi banisa. Ene bihon alkansa isi mbuju wala alkansa. Dili akana dina dayu. Kachitoo namichi dhaga'ee yaada waliin dubbanne keessa deebi'a turuu gootee baga dhiiftee jedhe ati. Inni obbiyoon jedha. Chattiidha yakkan godhu. Alaakasi jedhu dhugaan ilma waaqati dayyuusa kun. Akkamitti niitiin tiyya gabbaatee piraankiin isii waan akka ilbira jettee gootu kamaalitti. Haala dayyuus yookiin uf ajjeesuu qabu yookiin isii ajjeesuu qabu yookiin hiikuu qaba. Sadiin keessaa tokko filachuu qabu.
dhugaan ilma waaqatti. Ati nuun taatu. Ati nuun taatu. Gaarii miti anama ofii kiyyaa kuban qabu maqaa kiyyaan akka namni wal ajjeesuun fedhu garuu kuni reyaalitti yoo ilaalle dayyuusa akkamitti niitiin namaa niitiin nikaa osoo dhiirsa qabdu ajandaa fedhaa jiraatu. Mucattiin dogongora dalagu dogongortee jirti. Eshi isin intala durbaate haa dogoggortu inni dayyuusa moo dayyuusa miti. Ta'an akkanaa Lama waa eeyyame waa itti mari'attee xayyiif godhi jedheeni wanni haasaa maa wal ajjeesu maaltu jira kun. Waa irratti si qabee ajjeesa. sa'aa digdami afur namni dhiira biraati hiqqifatee ba'uu jechuun maal jechuudha? Maal egaa inni dhiira miti? Boo'icha jechuun. Sa'aatii digdami afur akkasii ba'uu miti daqiiqaa shaniif isiin jennaan achitti dhaqee kuchisa. Rabbi maraa oolcha rabbiin na obsa walirra walii kenna nama obsa wal caala namaa kenna. Ala kulli haalin dubbiin akkasii Oromoon ati akka ta'uta gori dubbii xumurii bakka karuma nagaa asitti kiyayyee gizee biraatiif immootu akka isiin miidiyaa iyyuu fayyadamne dhogguu qaba. Maal godha fooloon isa maqaa balleessitee guddifattu abbo? Maal godha? Fooloon dhiirsa ofii maqaa balleessanii guddifatan galma nama geessu fooloon niitii ofii maqaa balleessanii guddifatu. Anama shamara feedansi jaaladha jedhaan malee takka jaartii tiyya jibben jedhu hidha yamsiifnaa jedhaan kun hunda isiitu tana gaafatti. Hin kadhannaa waliin kadhannaa dhoo isaan fa'aa shaqqalannaa yaallee no shiggiree lame. Maali sitti dhufte seetu sibira jira. Gabbiina sibira jira jaalatee jira. laa tabiraatu alaana dubbisa hunda jabe bakka hannoo jira. Alaa kulli haalin asii waan gootu waan sitti dhaama. Anaafati bichaa waliin haasaa hin jiru beeytaa ka amma nama kuma ooltu nu dhaaggatee nu dhagayaa jira. Maammadoon kamiyyuu waan dalagu keessatti waan an dalagu kuni hagam aarsaa na kafalchiisaa hagam rakkootti na galcha ajandaa nan fidu bultii na diigaa faate waliin na buusaa maammadoo walitti na buusaa jedhee laallatuun dirqama nama waa dalaguuti si galee